Anis maqaan koo Masii Mangistuun jedhama. Kan inni itti dhaladhe Wallaggaa Lixaa Aanaa Najjooti. Kan inni jiraadhu Bishooftuu asuma jechuudha. Anis kan inni dhugaa ba'u waan baay'ee waan Waaqayyo naaf godhen qaba. Innis mucaan kun dhalatee aduu waggaa dhukkubsate jechuudha. Aduun dhukkubsatuun Maranata kilinika Maranataatti geesse achi waggaan geessu rifeerii abstaalatti na barreessanii nan geesse achis torbee tokkoof nan ciibsee isaan booda erga ciibsanii booda iji mucaa kanaa hin argu sammuu isaa keessa bushaantu jira naan jedhan innaan akka mangoo dharee humna koon oliyaanis waan qabu waan hin qabus Waaqayyoon malee ani hin qabu akkam gochuun danda'areedhaan dooktarii gaafadhe inna waasii goonuu qabnu rifeerii ol si barreessina achi Finfinneetti yoo geeffatte opereeshinii hin ta'a opereeshinii yoo ta'e malee hin danda'amu guddachaa yoo deeme bashitaa biraatti fidaa jedhan ani hin qabu Waaqayyoon qaba malee ani birrii hin qabu birrii soomaa hin qabu dheetan abdii koo kutadhee taa'e zuurii salamaffaa ammas deebi'ee dhufee naasee bultii tokko qabame ji'a 12ffaa jechuudha yeroo inni naasee bultii tokko qabamu achi ammas mana kiimii geessinaan rifeerii obstaalli rifeerii Finfinneetti Xuqur Ambassaatti na barreessanii rifeerii isaan barreessan qabadheen taa'e zim jedhee jechuudha rifeeriin kun xiqiminaan qabu birrii 100 miti ani birrii tokko yuun qabu kan inni hojjedhee nyaadhu inni qansiraa deemeeti naa fidee nu nyaachisa anis yoon argadhe nan nyaadha yoon nabe nan ta'a yaa Waaqayyoo akka jaalala keef akka fedha kee naaf godhi sinnaa kenne akka naa kenniteetti ati harka kee jala naa qabi jedheetan abdii koo kutadhee taa'e kazaan isarraan kan ka'u bultii 15 qaxaroo qaba bultii 14 as dhufe bultii 14 waggaan as dhufutti jechuudha as zuurii lammaffaan ta'a garanaanis bita kootiin nama guddaa jira mirga koonis nama guddaa jira mucaan kun mataa hin baatu of hin baatu mataan isaa yoon qabe malee qabachuu hin danda'u ciisuu hin danda'u taa'uu hin danda'u luka isaa kana jaarsa na jira jiru jentin irra kaadhe mataa isaa moo warra na cina jiruun kaadhe na dudduubaan mucayyoo tokkotu na daggafee jira humnas dhabee baadhee taa'us dadhabeetan baqa nan bo'a kazaan utuman bo'u wangeela lallabuudhaaf paastariin faas baane jechuudha oggaa ba'an wangeela lallabanii fixanii kadhata seenuu fedhanii kaayimee birrii 100 si gaafate miti namni dooktarii kaayimee kottumee naan jedhan 100 si gaafatan mucaa kan sirriidha meeqa si gaafatan 100 kottachaas ingalagalu boqonsaan socho'u tasuma laalaa sabaa kana laala erga boqonsaa socho'uu dhiisi ammam torbanarraa meeqa si gaafatan birrii 100 gadi galagalime akkotti baattee deemtaare tasuma wirriiqu halkan hin ciisu guyyaa hin ciisu yeroo itti ka'u hin gaggaba hin burraaqaan harka Yesus Kristos gooftaadha maal hojjettati mana naakoo qabdaa kan namaa abbaa manaa kee hoo gaarii oofa buukirraa mee qabdu birrii tokkoyyuu Yesuusiin hoo amma takkaa hin dubbanne haa dubbatu erga dubbachuun isii ammam ta'a torban tokko
Wangeli Raul Kai Wangeli 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 Ida Maraika Oksaba Yesarga Antodu Achalse Garmaduma Dansa Margalani Sati Idora Galvana Rachanab Doda Arkaru Gutati Itilu Limona Itilu Limona Itilu Limona Itilu Limona Wangeli 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 Waggasan kootunaan jedhanii ka'us nan dadhabee bakkan taa'us ol jechuu nan dadhabee micaan sile hin nyaatu hin dhugu hin dubbatu harma bichaa hodhaa naasee bultii tokkotti kaasee jechuudha. Waggaan as dhufu afaansaa hin dubbatu waan tokko hin naasa'u xaxamaa dharrabisaa hin dubbatu hin hiikamu ol jedhee naman ilaalu narkaa fuudhaniiti har'aa hin fayya micaan kee abdiin kutatinnaan jedhanii anis amaneetan ameen isan jedhee kazaan waggaa san narkaa fuudhanii kadhatanii fi hin iyye jechuudha. Yeroon iyyuutti an baqa akkan ta'e sin beeku ani waan an ta'e sin beeku madraqii kana irratti jechuudha. Birrii 100 si gaafate miti naan jedhan een jedhe birrii 100 immoo si gaafachu Xuqur Ambassaa immoo Hiyyuu Dambassaa si wayyaa naan jedhan Hiyyuu Dambassaa naa wayyaan jedhen kanaafuu maal jettareen nan galata Waaqayyoo fallaadha malee waan an jedhu hin qabu hin jedhen kanumaanan mucaan kanas fudhadheetan achi taa'e deemitu dhaqitaadhaan kadhatanii fixanii waggaa sanatti ala kana hin geenye bishaan minaan masii naa kennyaa naan jedhe waanan itti kennu nan nabe bishaan bichaan qabadhee ta'a bishaan bichaan fuudhee itti kenne bishaan kana dhugee erga bishaan kana dhugeen booddee masii nyaanyaan jedhe manni kiyya narraa fagaate birrii qabaadhee siin bitu hamma mana geessutti naa obsika jechaan deeme zayitii dibataan asii bite akka bishaan itti dhugaa yoo rafee fudhatee rafa yoo ka'ee baadhatee deema jechuudha amma diras baadhatee ma jira. Bienu masi waldaadhaan naanaan jedhe asitti karoora nan qaba garuu naa danda'amu didee ammas bienu masi cheerchi deemnaa naan jedhe isa duraan hin dubbanne erga gaafa sanaa ka'ee jechuudha hin dubbata hin nyaata hin dhugaa kanaaf Waaqayyoof galata hin galchan jedha innis deebisee Yuudi as dhufee bultii 14 dhufee bultii 15 yeroon mana kiimii dhaqu dhaqeen ilaalchisee dhaqu bishaanni kaleessa eessa dhaqee ijisaa kaleessa argine eessa dhaqe naan jedhan anaa miti birrii koo miti Waaqayyoo keessaa fuudhee ana malee an maalan godhe maalan beekan eessa akkani dhaqe yoo hin beeku hin jedhe. Kesi kan namoota raanadda habaddu tidhiisaa wayitti galtusee habaddu tidhiisaa wayitti galtusee yommutti namoonni gurmuudhaan jalanii yoo kee ta'ee si ofaddaan datee manaanii. Kanaaf erga gaafa sanaa jechuudha micaan kiyya nagaa argatee manni keenya nagaa argatee nagaan akka kanaatti an bashtaa akka kanaas argeen beeku yaa Waaqayyo atirraa naa fuudhin jedhe erga gaafa sanaa micaan kunis dhukkubsateen beeku jedha kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa isiniin. Sabni Waaqayyoof galata dhiyeessaa.